dulloomaa jira natti fakkaate haasaa natti baay'isaati mee garuu waan ijoo weesii kaasaa hamma dhumaa dhageeffadhu ijoo kana sirriitti taqqama obboleettii koo obboleessa koo. Erga biyyaa baate waggaa meeqa jirta? Maalirra jirta? Eessa jirta? Dalagaa jirta moo dalagaa hin jirtu? Sun mataa keetti situ beeka. Fakkeenyaaf warra dalagaa jiru kan ofii ima hojjetuu malee jireenyi isaanii irraa hin jijjiiramne. Maal inni beektu sababni isaan jijjiiramuu dadhabaniif. Mallaqas ni argatan garuu immoo jireenyi isaanii bakkuma kaleessan jirtu. Tokkoffaa fedha rabbiitii fedha rabbii hin jijjiiramtoo sin jedhin jijjiiramuu hin dandeettu. Isa dabalataati immoo karoora dhabuudha. Mallaqa ofii bakka itti baasanii fi bakka itti hin baasne addaan beekuu wallaaluudha. Fedhii lubbuu ofii jala deemuudha. Lubbuun bakka feeten si deemti. Dirqamaa fi waan dirqamaa addaan hin beekan. Fakkeenyaaf amma bakka sii gamtetti bishaan dhuguun dirqama. Laslaasaa dhuguun fedhiidha. Hanga galma tokko geessutti haga bakka wayii geessutti fedhii fi dirqama kee addaan beekuu qabda. Karoora qabaachuu qabda. Bakka mallaqa illee itti baastu beekuu qabda. Fakkeenyaaf amma mana tokko ji'a dhufu miliyoona tokkoon bitee yoo karoorfatte jidduu sanitti immoo waan bareedaa tokko argitee 100,000 silkii tokko argitee fakkeenyaaf silkiin 3,000 yookaan 100,000 galaami silkii tokko yoo irraa bitatte miliyoona tokkoon ji'a dhufu bituu edda. Ji'a kanarratti immoo osoo biraan gahii yoo bitte 900 harkaa deebi'ee jechuu 100,000 irraa bitte. Garuu mana bituu edda sababa silkii bitte waan sitti bareede kanaaf waan sitti bareedee bitte kanaaf mana san ji'a dhufu bituu hin dandeessu jechuudha. Ganaamoo birri 100,000 sanatti deebisuuf ji'a yookaan 2 ji'a 3 si barbaachisa. Mana san immoo ji'a 2-3 kana dalagattee yoo itti guuttattee mana san bituu eddu manni sun immoo gatiin isaa hin qaalaa yookaan si jalaa gurgurama. Ofii garuu hojjetaa jirta. Waan xixiqqoo waan gaggabaabduu tanaaf karoorri kee cabe ofii ifaajaa jirta jechuudha. Ijoolleen hedduun hin hojjettanii bakka argitanitti harka naqxan jechuudha. Osoo tokko geessin tokkotti harka naqxan. Sun immoo yaani karoorri keessan isin harkaa jechuudha. Waan tokko qabde waan tokko san galmaan gahuu qabda. Gaafa galmaan geette hundaa hin dhaqqabda. Innaa isinitti haa tolu. Waan jabaate rabbiin isin haa laaffisu umrii teessan keessa barakaa rabbiin haa kaayu. Mee gorsa jaarsaa kana fudhadha. Karooraan ala waan fudhatina. Waan argattanii fi waan baastan beekaa. 150 hojjettanii 50 irraa baasuu qabdan malee 50 hojjettanii 150 baasuu hin qabdan. Nagayaatti isinitti haa tolu. Tajaajiloota kaargoo waan kamuu barbaadan taasisa barbaadan heloo jedha. Lakkoofsi kee profaayilii TikTok jala argattu. Lakkoofsi dabalataa duwwaa 588 95 2211.